Baay'ee namatti tola. Har'a faarfannaa mooneetii fi obboleettii keenya akkaataan uffannaa isaaniillee baay'ee namatti tola jechuudha. Kan waan wal qabsiisee egaa mooneet badhaasaa argattee jirti. Badhaasaa argattee immoo gara dhumaa irratti banuudhaaf waadaa galchisiistee jirti. Faarfannaa kun galata kee kan jedhu faarfataa jiru jechuudha. Dhugaa obboleettiin ishii faana jirtu baay'ee natti toltee jirti. Kan mooneet faana jirtu jechuudha. Akkaataan uffannaa isaaniillee baay'ee namatti tola. Walumaa galatti immoo kabaja isaan waliif qaban tapha isaanii keessatti yookaan akkaataa adeemsa isaanii keessatti waan jiru jaalalaa fi kabajaan waliin deemaa jiru jechuudha ijoollee Waaqayyoo. Waaqayyo isin haa eebbisu dhugaa baay'ee namatti toltu baay'ee bareeddu mooneetii fi obboleettiin keenya jechuudha. Dhugaa baay'ee tokko bareeddu. Akkuma kanatti hanga dhumaatti waliin taphadhaa xumura. Baay'ee tapha bareedaa taphataa jiru jechuudha. Kanaaf meeqa hanga dhumaatti mooneetii badhaasallee ni qabdi yookaan immoo kennaa kennameefii qabdi. Kennaa sana tilmaamsisaa jirti. Namoonni baay'een inni kaanii waan borsaa wayii qabattee jirti jechuudha. Achi keessa inni kaan kuulii jedha, inni kaan waan hidhiitti dibatan kana jedha, inni kaan xiyyoo ijaa yookaan immoo manatsirii sadhan sana, isa kaan sa'aatiidha jedha, kaan duwwaadha jedha. Waan ajaa'ibaatu borsaa sana keessa ture jechuudha. Mooneet kan qabdee jirtu keessa. Kanaafiyyuu hanga dhumaatti yoo turtanii baay'ee waan bareedaa kennaa mooneet argatte isinillee arguuf jirtu wanta kennamee fi baay'ee tokko immoo kan nama ajaa'ibu namni kennaa sana kenneef jechuudha. Eenyummaan isaallee akka beekamu hin barbaanne nama jechuun kana jechuudha. Dhugaa Waaqayyoos kana jaallata. Harki keessan mirgaa yeroo godhu harki keessan bitaa beekuu hin qabu jedha sagalee Waaqayyooti. Itoo nama tokkooti wanta bareedaa akkanaa wanta baqa hojii isheetiif ta'u wanta gaarii akkasii kennee fi maqaan isaa akka dhahamullee hin barbaanne egaa obboleettii taate obboleessa isheen adda baastee himne duuchaadhumatti maqaan isaas eenyummaan isaas namni sun akka kaafamu waan hin barbaannee fi duuchaadhumatti naaf galateeffadhaa jettee jirti. Mooneetii garuu wantichi maal akka ta'e ani baay'een gammadeef jechuudha. Maal akka ta'e gara dhumaarratti ni ilaaltu jechuudha. Dhugaa baay'ee tokko namatti tola baay'ee nama gammachiisa. Hunduma caalaa immoo tapha obboleettii kana wajjin gochaa jiran tapha jaalalaa gammachuudhaan dhugaa akka isaan namatti tolan ilaala. Waliif abboomamuu walitti wacuun hin jiru, wal arrabsuun hin jiru. Mooneet mo'aa jirti akkuma maqaa ishee jechuudha. Ilaala waan isheen gochaa jirtu jechuudha. Maqaan nama mooneetiin geemii kanarratti moosise barreeffataa jirti jechuudha. Tun akkasii namatti hin tolu jaalalaan jechuudha. Kabajaan otoo walitti waciin walitti hin iyyiin. Iddoo kanatti baay'ee kan natti tole mooneet isin jaalladha isin kabaja ishiin jennaan jaalalaaf kabajanaaf qabdu giftara kiyya barreeffadhu jette MG jette barreessaa jirti jechuudha. Mooneetiin kan moosisaa jiru giftarri mooneet MGdha. MG'n jettee barreeffattee jirti. Erga barreeffattee immoo jechoota isheen fayyadamtu baay'ee namatti tola. MG follow godhaa jettee baqa baay'ee namatti tola jechuudha. Waliif abboomamuu waliif ajajamuun akkasii naamusaan jechuudha. Jaalala jechuun kana jaalala jechuun isa kanadha. Baay'ooliin iyyaa arrabsoo meeqatu jira. Dhugaa naamusa ijoollee Oromoo baay'ee namatti toltu mooneetiif obboleettiin keenya jechuudha. Akkaataan uffannaa isaaniillee baay'ee bareedaa. Baqa walumaa galatti baay'ee namatti tola. Mooneetiin MG nama giftara mooneet ta'ee mooneet hanga ammaa mo'anii jirti jechuudha. 19 mooteenii jirti amma sadarkaa sa'aatii amma iddoo amma barreeffamaa jiru kanatti. Kanaaf egaa baay'ee namatti tolu dhugaa dubbachuudhaaf taanaani. Barreeffamni sun immoo maal akka jettan akka gaaffisinitti hin taane MG wajjin wanta wal qabatudha malee immoo wanta biraa miti ja'a waan qabuudhaaf akka gaaffisinitti hin taane. Isiniin jechuu jaalladha. Kana egaa baay'ee tokko kan namatti tolu baay'ee bareedaa waan bakka taphni isaanii walumaa galatti tapha bareedaa tapha dinqisiifamuu qabudha. Kabaja walii isaan qabanii baay'ee namatti tola baay'ee nama gammachiisa dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Akkaataa kanatti egaa naamusaan waliin deemuu ijoolleen Oromoo
baay'ee namatti tola. Jaalalli kabajni tokkoffaa uffanni isaanii irraayyuu uffata kana uffatanii yoo ta'u walitti wacanii waliif ajajamuu baatanii uummata biraa biratti kolfa ta'a ture. Uffanni isaan uffatanii yookaan immoo uffanni isaan faayaa isaan godhatanii gara kanatti as ba'aniyyuu akka wal kabajan godha Waaqayyoon gaditti jechuudha. Akkuma kanallee egaa amma moonetti kennaa kana keessa jiru namoonni tilmaamanii akkuma jalqaba irratti isiniif kaasee kaan xiyyoo ijaa jedha kaan manatsiree jechuudha xiyyoo ijaa kaan kuulii jedha kaan wantoota dibannaa kana jedha kaan immoo barreessaa qubee yookaan immoo iskiriptoodha kaan sa'aatii jedha kaan duwwaa jedha bakka baay'ee nama ajaa'iba moonetti garuu waan ajaa'ibaa hojjettee jirti jechuudha moota irratti baay'ee namatti toludha. Egaa banamee hanga arginutti hundumti keenya jarjaraatoo jirra. Hanga dhumaatti yoo turtan egaa ni argattu maal akkachi keessa akka jiru moonetti maal qabattee akka dhufte kennaa akkamiiti moo nu sobdeetti moo moonetti dhugumaan waa qaba kan jedhu waluma wajjiniin ilaallaa kana arguudhaaf egaa turtiin keessan hanga dhumaa haa ta'u. Hanga dhumaa turtan wanta moonetti argatte kana arguuf jirtu kallachumaan gara sana deemna. Wanta ishiin argatte egaa isinis koomentii jalatti hangasitti tilmaama hanga ishiin dhimma kana bantee ifa gootutti mee warri viidiyoo kana daawwataa jirtan hangasitti tilmaama barreessaa wanta isaa jechuudha. Anuu arguudhaaf baay'ee gaggabeen jira ta'ee nutti qoos ta'ee biraankiidha ta'ee waansaa dhugaa dubbachuutaan anuu arguudhaaf baay'ee jarjaraan jira. Kanaaf mee ammasitti tilmaama wanta keessa jiru jechuudha. Baay'ee namatti tola. Moonetti kana baay'een jaalladha jechuudha. Amala qabeettiidha yoo dubbattu dubbiin ishee haasawaan ishee namatti tola. Kanaaf sagaleen ishee baay'ee bareeda. Egaa tarii hin beekamu laayivii ishee akka lafaatti yookaan immoo akka dhuunfaa isheetti immoo ganama kana caalaa amala qabduu fi yookaan immoo akkuma asirraa qofa taate hin beekne. Egaa boorsaa sana yookaan sanduuqicha keessa maal tokko jiru waan ajaa'ibaa jira garuu dhumarra arguuf jirtu hangasitti tilmaamaa isinillee jechuudha wanta achi keessa jiru. Amma banuudhaaf daqiiqaa xiqqootu hafe baruu yoo barbaaddan arguu yoo feetanii hundumti keessanuu egaa mee tilmaamuu yaala amma ishiin banuu bira geessutti isin tilmaamuu yaala. Baay'ee nama jarjarsa arguudhaaf jechuudha. Tokko lama jechaa jirti. Tokko lama jechaa jirti jechuudha. Sagalee isaanii iddoo kanatti kanan balleessee fi egaa sagalee muuziqaa waan jiruuf muuziqaa faarfannaa namichi immoo akkuma beektan waan nama adabuufan sagalee koo galchee. Waaqayyo isin garaan keessan qulqulluu haa ta'u dhugaan sun poozitiivtiin karii ta'a. Kiyya garaan qulqulluudha garuu waan gaarii namaaf yaadu poozitiivtiin kara nama guddina namaa hawwu nama namaaf dhimmamu ta'a. Rabbi immoo karaa isin yaadne ni qopheessa waan gaarii. Dhugaan siniin jedha namni gaafa facaasan hammatu jedhi. Waanuma facaasan hammatu jedhi. Waanuma facaasanidha kan hammatanii namni yoo isin dhiibe dhiibamaa dhugaan siniin jedha. Namni yoo isin irra cubbuu hojjete fudhadhaa gara laaffessa ta'a. Rabbiin karaa iyyaadamu gargaara. Akkasii amma banuuf kan hin deemu. Wannoo ta'u jettanii amma abaaboo lama guutaa. Wiinii kiyya qofa akka isheen bachiisaa ture. Anaaniyyee thank you so much. Amma dabilii kanarratti na fageessaati. Amma warri duwwaadha jettanii. Amma mee waan giftii keessaa qabdan sin hin madaliniitiin naaf kenna. Lamaan baay'isaa jira waan ta'e. Please. Dabilii dhagahi ila na qaqqabde wiinii koo qofa kan fudhanne. Wiinii koo dabilii kana lamaan lakka. Wiinii kiyya kudhan. Amma kana biyaansi yoo namuu dadhabdellee wiinii kiyya fudhachuu barbaade. Dabilii taaf godha amma banaan jira. Dabilii guys. Kaarulee.
warri duwwaadha jettanii turtanii amma lakunoo laalaa borsaan duwwaadha firaankii xaaxaniitu wayyuu namni garuu amma kana sabsabbeeni wayyummata qaali borsaan duwwaadha warri duwwaadha jettan argattanii borsichi dhugaadhuma duwwaa ture himbooyin Yeroo kun namooti kitaa baay'isawii ani hojii kootii firaankii gochuuni yeroo dhugaa rabbii yuunivarsiitii irraa eebbifame akkam baheen hojiin kiyya maal akka ta'e beektu firaankii nama godhuu ture. Achi booda gara abbaatu amma firaankii dhagaa amma kana wayyummata qaalii dhugaa rabbi saspeensi taatanii eegaa turtanii miti. Ayii waa meeqa tilmaamtanii please taap godha. inni Lakkaan lammana ammoo saatii jedha. Hawwi nan bana amma seetti agarsiisuu egaa gaayis ishee asirraan eegalaani. Asirraan eegala. Kun chaarjara saatiila kun. Tilmaamee miti. Nama tilmaamee miti. Kunillee ni qabaanii. So amma gaa waan isinitti agarsiisa. Road mic. For example, nama baay'ee irratti argitaniif abdiin qaba. Argitanii? So, nama naa ergeef waaw. wanti ayyaanni Oromoo rabbi guddichi Eenyuraan namni suni maqaa dhufne galateeffannaa. Yalla taap godha. namni suni anaaf waan godhuu qabu naaf godheera galataa qaba na biraa eebbisaan heebba barbaada malee Waaqayyo isaa eebbisu. eenyummaa isaa piroomoot godhuu hin fedhu sakurdi ta'eet naawannoo ta'een soo Giftii Ababa onnee kudhannaaf kenna. ababa kudhan warri gilaasii jecha turtanii hin arganne maalidha Baay'ee siif gammadee giftii kiyya dhugaa baay'ee namatti tola. Yigabbaashaal. galatoomaa abbaan giiftii kanaa galatoomii rabbi fayyaa guutuu siif haa kennu jedha Jabaadhu siifuu kiyya wayyaa afur jaha. Galatooma. So warri maali jettanii dubbataa turtanii kunoo maayikii kaameeraati. Kuni kaameeraa irra godhamee guyyaa namni baay'ee nama sirraa yeroo dhufanii jabaadhu dhugaa. Maal jilbee? Rabbillee kana jaalata. Waan namaaf goonu tokko bakkeerra ba'a. Ergameetuma sarpiraayiz ta'ee kunis garuu eeggeeffatti qabu. Dhugaa rabbi nan yaalame garuu chaarjari. Isin jechaa jiru. Congratulations nan jedha arani. Kuni chaarjara isaati. Kongira. Sadeenuu qaba. Chaarjarii tokko lama sadanus chaarjarii sadii qaba. Kun immoo kaameeraa fi isarratti kan sakka'amudha. Dhimmi koo galatoomii yaaluudhaaf mee kun kan kaameeraati yoshi. Iseen namarratti galtu kun immoo iseen kuni inni caafeen ishee kun garuu basuma aarri. Qaame. Teessumatti buuftanii moo teessumni? Argitanii rood biraandii yeroo ammaa gabaarra jiranidha. Kaameeraarras kaameet sila kaameeraan dhuffee kaameeraarras ni kaa'ete. Amma booda rabbi bakka hir'istee siifaa guutuu fayyaa siifaa kennu akkuma mooneetiif yaaddee rabbi siifaa yaadu jedha naa eebbisa nama naa erge. Naa eebbisa dhugaa. Nama ta'ee wanta nan illee baay'ee barbaadu wanta baay'ee na barbaachisuudha. Baga siif ta'e siif immoo gammadeeraa sin jechaa jiru. Bilaa miti immoo kan kaameeraati. Kaameeraa irratti. Sirraa hin argifadha gaafa tokko. Zaachidha wuddee. Kun kaameeraa irratti gala. Kun immoo ganni irra taa'a gaafa intarviyu ganni irra taa'ee nanas Hin ta'u hin dhufu mana kee hin dhufu. 11 namooti qaaraa na nyaachifte bishaan mataatti na baachifte gaafa sana laali miidhama koo keessaa tokko kana dibadha. Yoo midhaan biyya gaaf dhufte yookaan immoo rakkoon qabu
dhufuufin jedha. Serious galuu barbaadaa jira. Waaqa dhimee. Dhugaa akka baay'een tu. Baasurratti baasteerra. Maarree waan gaarii miti reekanni koo dhuftee baga gammaddee dhugaa baga walumaan gammanneeni nama kananaaf. Wajjumaan dhufna ishii kophaa miti. Eenyu faana dhuftaa? Timirtii. Miidhaa wantisaa. Kun bu'ee. Na ajaa'ibaa jira isheen caafii isheerraa fakkaan seeftii nuti ittisee roodii maayik sarchii yoo gootan ni argattu. Ni barbaadna kaahanii taa'ee ganni amma buutamoo hin buuture wiinii koo fudha lama ba'a. Maaliif? Dhiisii siin jedhee lakkii ganni dhiisi. Siin ta'u dhiisa dararratti lakkii. Ani koo giftaran qabu. Giftaran qabu taara keessa. Akkasuma jettee wanni kiyya fudhattee deemuudhaaf wanni kiyya immoo siin kennu. Serious hin qabu. Namni na bira hin jiru silaa hin beektu akkoo. Mooniko. Na eebbisaame. Namoonni as dararanii natti tolanii jedhaman. Na eebbistanii. Waaqayyo isa eebbisu. Bakka baasee itti saafaa guutuu. Dhiira isaa ta'uu dubartii waaqayyo dhugaa serious nama gaarii namaaf yaaduuf yeroo hundayyuu waan gaariitu ta'a. Yeroo tokko nuti ለምንድን ነው አንተ ለምን የኦሮሞ ካምፕ ለምንድን ነው የአባ ገዳ ካምፕ ያልገባው አዲስ አበባ ስትሄድ? በቤታችን ይዞ ያሉ የአማራ ልጆች ነበሩ። እነሱን ጣሉ እኮ። አሁን ጆን ዳንኤል ቢሆን እንደዚህ ይቀጠቀጣል? ኤርሚ ቢሆን እንደዚህ ይቀጠቀጣል? ቋንቋ ምን እናድሻግባ? አንተ ቆሻሻ አስመሳይ ባንዳ ምን እናድሻግባ? አይ ጠሉ ለማለት ነው። ነፍስን ትሸጣ እንጂ እዚህ ጊፍተርሽ ወደ ኋላ ወደፊት እንዳለ በዚህ ነፍስን ሸጥክን ምን ያኔ ተሸኩን ዋጋ ቢያስመጥ እንዴ ስራ ሸርሞጣ ትሰራለህ እዚህ ጥሩ ይሆን ክፈተው በሩን ክፈተው ማዳም ሞታ ለበቃተን ሸርሞጣ ደቃላ በሩን ክፈት በሩን ክፈት إذا بروك كبتو. أنت كيف تعرف أنت عينها أي إن شاء الله؟ يا أي تايم كبتو. أنت ذيك فلما أنت كبتها لي. إيه بتو تكماتا مانم كله جاوتان. مانم. كيف تعرف؟ مانم timing guys. Timing. Number three. تتايم لي. أي تتايم لي. تمام تشفن كما أنا. كم جمرنا؟ በጌን ጀመርና በሻምፖ ከታጠብክ በኋላ ትቀጣኛለህ። ግማታም የኔን ጀመር አንድ ንቀጣ እሺ ምን ችግር የለም ጨርስ ቀጣለሁ ወይ ደግሞ ቅጣት በቅጣት ምን ትላለሽ መዳም? ቅጣት በቅጣት ይሻላል። ቅጣት በቅጣት ወይ ተቀጣ አንተ كلها كنت هبتها بس تربريني كمان 17 عندي شيء 700 سو 17 guys amma tap guys bagan ada polisi adabi yakamidi bagan ni isa waya dabi ana adisa sin waya dabi ana adisa kata da bunan beka tap na goda እግዚአብሔር በየማና ሊዲ ቀበልሽ ተቀበለ ወደ ሲኤል ወደ ጀሃነም እሳት ከጀሃነም እሳት ወደ ፎርኖ ተጠበስካ ሁሉ ሄድካን ሞካል ታቦላ ጀባታ ኪድ ሙባረክ ጋ ፈለው ኪድ እዚህ አንዳንድ ጅቤት ብትሞቱ ቆሻሻ ልጅ ፈለው ምናምን ትሉ እንደዚህ እዚህ ፈስ በአፉን ክፉ መውራት ያስወራ በጣም ትገርሙ አይተሰከፉን ትንሽ ታፕ ጋይስ
وين تايا طفا تايا هنا جي أي تتعب Tap guys, tap bina guys. Kuma buri di bagian tap atakum. Tap atakum. زي صوت قطري أنيمال Tap guys. يورم أنيمال صوت قطري سو سيهون شكر من بري سو سوري إنت زي إسسا صوت قطري Tap ama guys, flower. Guys, Fury. Fury family. Flower guys. Triple no flower. Flower guys. Flower. One. Namna kendok. Wayne motach. Guys, triple kan arati. One go tangola. Double guys, triple. Adabi Malaysia Ramagaru. Not Jason guys, double. Double guys. deep والله العظيم thank you برجمة والله كورنا نايم thanks very much والله thanks for my تابع وتربي كامبان Kakoiti. Kapo. فرق Kakoiti. Thank you. Double guys. Double guys. Family double. Double guys. سيبي مدام يتكودي Double guys. يتكودي بناتش يتكودي مدام يتكودي أهون إزين كين لاني إندزين ياركن أهون أنتي لزي ياركن سري عندي براتي Kadera. الشيء Kadera. وطنيا بيجامة بيتشال بس كشاور تصدر بشامبو بيجامة بانتي اللو إذا مسكوتي هون إيكا متاياتي فلقادي عندي نجارة يقاومن يقراهم أي زي فرتيت أنا يسرام هيد Namma. Guys, tap. Guys, tap guys. Tap guys. بيجامة تلبس بيجامة يسيت Tap بيجامة mali din mata. يسيت بيجامة وده بانتين تكركرات وده بولot غوني وما كانت تلبس تبالا إنت تيجي نتمتع أنا Tap wala kai. Wala ka jalan nyata lah tap kuma buri di bagian tunggal Wante na tunundan. Amma tu makina din tuna kena meyu. Ini bekesan. يجي كذي وهلا كفاءات حزن إندزي هونكا إندزي هونو إندزي هون نايلي ما عندنا الرسمو سوي اللي إندزي اللي قناتني اللي منامن يجي مورات فكر سو يلا كم منين. يلا كم سو. أنتي يه كارتوش لما تكانتي كارتوش So, Waaqayyo isin garaan keessan qulqulluu haa ta'u dhugaan sun poozitiivtiin karii ta'a. Kiyya garaan qulqulluudha garuu Waan gaarii namaaf yaadu poozitiivtiin kara nama guddina namaa hawwu nama namaaf dhimmamu ta'a. Rabbi immoo karaa isin yaanne ni qopheessa waan gaarii. So, dhugaan siniin jedha. Namni gaafa badhaasan hammatu jedhi. Waanuma facaasan hammatu jedhi. Waanuma facaasanidha kan hammatanii namni yoo isin dhiibamaa dhugaan siniin jedha. Namni yoo isin irra cubbuu hojjete fudhadhaa gara laaffessa ta'a. Rabbiin karaa iyyaadamu gargaara. So akkasii amma banuuf kan hin deemu. Wannoo ta'u jettanii amma abaaboo lama guutaa. Wiinii kiyya qofa akka isheen Please abaaboo lama. bachiisaa ture. Anaaniyyee thank you so much. Amma dabilii kanarratti na fageessaati. Amma warri duwwaadha jettanii. Amma mee waan giftii keessaa qabdan sin hin mararniitiin naaf kenna.
lamaan baay'isaa jira waan ta'eef. Please. Dabiliidha guys. Ila na qaqqabde wiinii koo qofa kan fudhanne. Wiinii koo dabilii kana qaba. Lamaan lakkaa. Wiinii kiyya kudhan. Amma kana biyaansi yoo namuu dadhabdellee wiinii kiyya fudhachuu barbaade. Dabilii taaptaap godha amma banaan jira. Dabilii guys. Kaarulee. Warri duwwaadha jettanii turtanii amma lakunoo laalaa. Borsaan duwwaadha firaankii xaaxaniitu wayyuu namni garuu amma kana sabsabbeeni wayyuu matakkaani. Borsaan duwwaadha. Warri duwwaadha jettan argattaniitu. Borsichi dhugaadhuma duwwaa ture. Himbooyi. Namni namooti. Kitaa baay'isawii ani hojii kootii firaankii gochuuni yeroo dhugaa rabbii yuunivarsiitii irraa eebbifame akkam baheen hojiin kiyya maal akka ta'e beektu firaankii nama godhuu ture. Achi booda gara abbaatu amma firaankii dhagaa. Amma kana wayyummata qaalii dhugaa rabbi saspeensi taatanii eegaa turtanii miti. Ayii waa meeqa tilmaamtanii. Please taap godha. Inni Lakkaan kaamana ammoo saatii jedha. Hawwi nan bana amma seetti agarsiisuu eegaa gaayis. Ishaa asirraan eegalaani. Asirraan eegala. Kun chaarjara saatiila kun. Tilmaamee miti. Nama tilmaamee miti. Kunillee ni qabaanii. Amma gaa waan isinitti agarsiisa. Road mic. For example, nama baay'ee irratti argitanitti abdiin qaba. Argitanii? Nama naa ergeef wanti ayyaanni Oromoo rabbi guddichi. Eenyuraan namni suni maqaa dhufne galateeffannaa. Yalla taap godha. Namni suni anaaf waan godhuu qabu naaf godheera galataa qaba na biraa. Eebbisaan heebba barbaada malee Waaqayyo isa eebbisu. eenyummaa isaa promoot godhuu hin fedhu. Sakurdi ta'eet naawwannoo ta'een. Giftii onnee kudhannaaf kenna. Abaaboo kudhan. Warri gilaasii jecha turtanii hin arganne maalidha? Baay'ee siif gammadee giftii kiyya baay'ee namatti tola. Yigabbaashaal. Galatoomaa abbaan giftii kanaa galatoomii rabbi fayyaa guutuu siif haa kennu jedha. Jabaadhu siifuu kiyya wayyaa 4 6. Galatoomaa. Warri maali jettanii dubbataa turtanii kunoo maayikii kaameeraati. Kan kaameeraa godhamee guyyaa namni baay'ee nama sirraa yeroo dhufanii jabaadhuu dhugaa. Maal jilbee? Rabbillee kana jaalata. Waan namaaf goonu tokko bakkeerra ba'a. Ergameetuma sarpiraayis ta'ee kunis garuu eebbifatti qabu. Dhugaa rabbii nan yaalame garuu chaarjari. Isin jechaa jiru. Congratulations nan jedhaarani. Chaarjara isaati. Sadeenuu qaba. Chaarjarii tokko lama sadanus chaarjarii sadii qaba. Kun immoo kaameeraa fi isarratti kan sakka'amudha. Inni koo galatoomii yaaluudhaaf mee kun kan kaameeraati. Isiin namarratti galtu kun immoo isiin kuni inni caafeen ishee kun garuu basuma qaame. Teessumatti buuftanii moo teessumni? Argitanii rood biraandii yeroo ammaa gabaarra jiranidha. Kaameeraarras kaameet sila kaameeraan dhuffee kaameeraarras ni kaa'ete. Amma booda rabbi bakka hir'istee siifaa guutuu fayyaa siifaa kennu
akkuma mooneetiif yaaddee rabbi siif haa yaadu jedha naa eebbisa nama naa eebbisa dhugaa. Nama ta'ee wanta nan illee baay'ee barbaadu wanta baay'ee na barbaachisuudha. Baga siif ta'e siif immoo gammadeeraa sin jechaa jiru. Bilbilaa miti immoo kan kaameeraati. Kaameeraa irratti Sirraa hin argifadha gaafa tokko. Zaachidha wuddee. Kun kaameeraa irratti gala. Kun immoo ganni irra taa'a. Gaafa intarviyu ganni irra taa'ee naan Hin ta'u hin dhufu mana kee hin dhufu. 11 namooti qaaraa na nyaachifte bishaan mataatti na baachifte gaafa sana laali miidhama koo keessaa tokko kana dibadha. Yoo midhaan biyya gaaf dhuftee yookaan immoo rakkoon qabu dhufuuf hin jedhamu. Sirees galuu barbaadaa jira. waaqa dhimee Dhugaa waaqa baay'een ture. baasuu irratti baasteerra. Maarree waan gaarii miti reegannii koo dhuftee baga gammaddee dhugaa baga walumaan gammanneeni nama kananaaf Wajjumaan dhufna ishii kophaa miti. eenyu faana dhuftaa? Timirtii. Miidhaa wantisaa tokko bu'ee na ajaa'ibaa jira isheen caafii isheerraa fakkaan seeftii nuti ittisee roodii maayik sarchii yoo gootan ni argattu. Ni barbaadna kaayyee ganni amma buutamoo hin buuture wiinii koo kudha lama ba'a. Maaliif na dhiisii siin jedhe lakkii ganni dhiisi siin ta'u dhiisa dararrabbi lakkii. Ani koo giiftaran qabu. Giiftaran qabu taara keessa. Akkasuma jettee wanni kiyya fudhattee deemuudhaaf wanni kiyya immoo siin kennu. Sirees hin qabu. Namni na bira hin jiru silaa hin beektu akkoo. Mooniko. Na eebbisaame. Namoonni as dararan natti tolanii jedhaman. Na eebbistanii. Waaqayyo isa eebbisu. Bakka baasee itti saafaa guutuu. Dhiira isaa ta'uu dubarraa waaqayyo dhugaa sirees nama gaarii namaaf yaaduuf yeroo hundayyuu waan gaariitu ta'a. Yeroo tokko nuti